Could you explain halkan jaban halkan laylatul qadri yoom akka ta'u nu himuu ni dandeessaa? Nuti ibsamee ni jira. or the night of power? As far as the exact hanga guyyaa yookaan guyyaa sirrii halkan aangotti akka sahih Bukaarii yaada Fathul Baarii sahih Bukaarii keessa jirutti guyyaa yookaan guyyaa halkan guddaa kana ilaalchisee hayyoonni yaadota garagaraa 40 ol kaa'an. Gariin ammoo halkan jalqabaa ji'a Ramadaanaati jedha. Kaan halkan torbaffaadha jedha. Kaan halkan 19ffaadha jedhu. Yaada'atu adda addaa jiru. Garuu akka hadiisa sahihaatti wanti hunda caalaa dhugaa ta'e halkan kurnan dhumaa ji'a Ramadaanaa keessaati. Halkan qarii ta'e tokko ta'uu isaa dubbata akka sahihaatti. Akkasumas sahih Bukaarii jildii lakkoofsa 3 kitaaba olaantummaa halkan leelatul qadrii keessatti dubbatamee jira. Hadiisa lakkoofsa 2017 ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akka jedhanitti guyyoota kurnan dhuma Ramadaanaa keessatti halkan qariqarii keessatti akka leelatul qadrii barbaadan itti himee ture. Kanaafuu kun isa hunda caalaa dhugaadha. Kana malees hadiisa sahih Bukaarii boqonnaa tokkoffaa kitaaba amantii hadiisa lakkoofsa 49 keessatti ergamaan Rabbii Muhammad nagaa fi rahmaan irraa jiraatu yeroo tokko musliimootatti himuuf gadi ba'ee ture halkan leelatul qadrii jechuu. Sana booda namoonni musliimaa lama isaanii wallolaa jiru arge. Wallolaa turan. Akkasumas isaan lamaan jidduutti dubbate akkas jedhee dhiirota musliimaa wallolaa turan kana jidduutti jechuu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala immoo beekumsa irraa fuudha. Kana jechuun ni dagate jechuudha. Nabiyyichis ammoo tarii musliimotaaf irra wayyaa irra bareedaa ta'uu dhabu jedhee dhiise. Kanaafuu halkan leelatul qadrii gaafa guyyaa 27ffaa fi 29ffaa barbaadaa jedhe irraanfatee deebi'e jechuudha. or the 9th or the 5th night amongst the last 10 nights of Ramadan. Yookaan halkan Ramadaanaa kurnan dhumaa keessaa halkan 5ffaa barbaadaa jedhe. Egaa kunoo filannoo ergamaa Rabbii leelatul qadriif kanne kana. Dabalataanis sahih Muslim jildii lakkoofsa 2 kitaaba soomanaa hadiisa lakkoofsa 2364 irratti Ubayy ibn Ka'b akkana jedhe Rabbiin isarra haa jaalatu. Halkan leelatul qadrii halkan 27ffaadha waan ta'eef rasuulli nageenya isaanirra haa jiraatu halkan kana keessa salaataaf akka kaanu nu gaafate. Egaa akka hadiisa kanaatti baay'ee kan shakkamu ta'uunsaa kan hin oolle halkan Ramadaana 27ffaa ta'uu isaati. Night of Ramadan. Further it's mentioned in a Sahih Hadith in Tirmidhi. Dabalataanis hadiisa sahih Tirmidhii keessatti akka dubbatametti ergamaan kan jaalatamaan nagaa fi rahmaan isaanirra haa jiraatu halkan 21ffaa halkan 23ffaa halkan 25ffaa halkan 27ffaa halkan 29ffaa keessatti leelatul qadrii barbaadaa jedhaniiru. Akkasuma ammas dabalataanis sahih Bukaarii hadiisa jildii lakkoofsa 3 kitaaba itikaafaa hadiisa lakkoofsa 220 keessatti nabiyyiin jaalatamaan guyyoota 10 dhuma Ramadaanaa keessa itikaafii akka galan ibsameera. Akkasumas halkan Ramadaanaa kurnan dhumaa keessa leelatul qadrii barbaadaa akka turan sahih Muslim keessatti dabalataan caqafameera. Akkasuma ammas sahih Muslim hadiisa jildii lakkoofsa 2ffaa kitaaba soomanaa keessatti hadiisa lakkoofsa 26 akka jedhanitti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halkan leelatul qadrii halkan kurnan dhumaa keessa barbaada. Yoo dadhabde kana jechuun yoo guyyaa 21 irraa seenuu dadhabdellee halkan Ramadaanaa torban dhumaa keessa barbaade jedhee jira. Akkasuma ammas dabalataanis sahih Bukaarii jildii lakkoofsa 3ffaa kitaaba olaantummaa leelatul qadrii keessatti hadiisa lakkoofsa 2015 keessatti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halkan leelatul qadrii halkan torbaan dhumaa ji'a Ramadaanaa keessa akka ta'e dubbatanii jiru. 23 ol jechuudha. The night of Qadr is during the last 7 nights of the month of Ramadan. So from various records we come to know that Laylatul Qadr is most probably in the last 10 nights of Ramadan. That's the reason most of the scholars Egaa yaadonni adda addaa leelatul qadrii irratti halkan Ramadaanaa kurnan dhumaa keessa jiraachuu isaa
wal nama shakkisiisu. Kanaafidha sababiin hayyoonni irra caalaan isaanii Sheek Ibnu Taymiyaa, Sheek Ibnu Baas dabalatee hayyoonni isaanii hundi irra caalaan isaanii guyyaan sirrii Leelatul Qadrii yoom akka ta'e guyyaa sirrii halkan guddaa yoom akka ta'e eenyullee hin beeku. Garuu ji'a Ramadaanaa keessa jiraachuu isaa akkasumas baay'ee ta'uu isaa kan shakkamu kan oolle kurnan dhumaa ji'a Ramadaanaa keessa ta'uu isaa akkasuma baay'ee ta'uu isaa kan hin oolle kurnan dhumaa keessa ta'ee guyyaa qariqarii 23 akkasumas ji'a Ramadaanaa halkan kurnan dhumaa keessatti baay'ee ta'uunsaa kan shakkamu kan hin oolle halkan 27 garuu guyyaa sirrii ta'e guyyaan sirrii hatee eenyullee adda baasuu hin danda'u. Garuu mirkanaadha inshaallah halkan Ramadaanaa kurnan dhumaa keessa baay'ee kan hin oolle halkan ta'uunsaa kan hin oolle halkan qariqariidha. Ramadaana kurnan dhumaa keessatti kana jechuun hayyoonni irra caalaan isaanii irra walii galu ni dubbatu. In the last 10 nights of Ramadan, most probably in the odd nights in the last 10 nights of Ramadan. This is what the most of the scholars say.